Tole akkam jirtu daawwattoota keenya har'a gaafiif deebii baay'ee gabaabaa ta'e tokko asii afyaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa obbo Abbaa Suuraa Qammanaa obbo Abbaa Duulaa Gammadaa wajjin geggeessuuf jiraanna. Obbo Abbaa Duulaa Gammadaa as nu cinatti argamu. Amma gaafiif deebii kallattiidhaan gara obbo Abbaa Duulaa Gammadaatti isin geessaa nu hordofaa isiniin jedha. Tole obbo Abbaa Duulaa Gammadaa uummata gaaffii eenyummaa gaaffii mirgaa gaafachaa jiru hidhaadhaaf ajjeechaan of duuba deebisuun ni danda'ama. Akkasuma dhaabni keessan yookiin OPDO'n bifa kanaan uummataan waliigalee uummata Oromootiin waliigalee karaa uummanni barbaade irratti uummataan deemuu ni danda'a jettanii yaaddu? Deebisuudhaafis ta'ee irratti waliigalanii deemuudhaaf hin dandeessisu. Sirumaayyuu uummata karaa dhaabaaseeti. Rakkina keessa galcha. Obbo Abbaa Duulaa Gammadaa mootummaan keessan yeroo uummanni gaaffii abbaa biyyummaa gaaffii abbaa biyyummaa gaaffii eenyummaa akkasumas gaaffii mirgaa karaa nagayaatiin sagalee duwwaan hiriira bahee dhageessisu mootummaan keessan karaa kamiin deebii kenna? Uleedhaan waraanan. Tole haa ta'u. Obbo Abbaa Duulaa osoo karaa nagayaatiin deebiin uummataa deebifamuu danda'u maaliif mootummaan keessan uleedhaaf waraana filatame? Uumama dhaabbata keenyaati. Uumama mootummaa keenyaati. Uumama kun. Uumamni keessan haa abatu. Tole omaan jenne obbo Abbaa Duulaa Gammadaa. Tole obbo Abbaa Duulaa mootummaan keessan yeroo baay'ee sirna dimokiraasii ijaarra jedhanii uummata gurra duuchu. Garuu kan argaa jirru biyyatti barataa elementary irraa qabee haga yuunivarsiitiitti mootummaa keessaniin yeroo ajjeefamu akkasumas daa'ima irraa qabee haga jaarsa ganna 80tti mootummaan keessaniin yeroo namni ajjeefamu mana hidhaatti yeroo namni guuramu daldalaa qotee bulaa uummata lafa isaarraa yeroo buqqisan argina. Kana jechuun maal jechuudha isin biratti? Sirna dimokiraasii ijaarraa tan jennu sun kana. Tole obbo Abbaa Duulaa Gammadaa dhiheenya kana mormii wal fakkaatan akka naannoo Oromiyaa naannoo Amaaraatti geggeeffamee ture. Uummanni naannoo Amaaraa yeroo mormii isaanii geggeessanitti fakkaatonni keessan baadeen yookiin bulchiinsi naannoo Amaaraa uummata santirraa osoo miidhaa hin geessin arginee jirra. Osoo isin OPDO'n garaa keessan gurguddaa kanarra uummata keessan mararfattanii ummata Oromootiif wayyaaneedha jidduu gortanii mootummaan keessan maal ta'a guyyaa sammee obbo Abbaa Duulaa? Mootummaan keenya achi geenyaan hin du'a guyyaa san. Guyyaa san du'a. Waa tokkoon dhagahee obbo Abbaa Duulaa Gammadaa sagantaa OMN baay'ee hordofuu turanii jedhu. Mee isin sagantaa OMN maal irratti hordoftu? YouTube'idha moo Facebook'i moo Viber'idha moo maal irratti ilaaluu turtan OMN obbo Abbaa Duulaa? Televizyinii irratti ilaalatan ture. Obbo Abbaa Duulaa akkuma beekamu pirezidaantii naannoo Oromiyaa duraanii kan turan obbo Hassan Alii waggoota 15 dura mootummaa wayyaanitiin biyyarraa ari'amanii as biyya alaa jiraatu akkasumas bifa wal fakkaataadhaan pirezidaantii naannoo Oromiyaa duraanii kan turan obbo Junaydin Saadootis mootummaa wayyaanitiin biyyarraa waggaa 2 dura biyyarraa ari'amanii biyya alaa kana jiraatu. Amma isin obbo Abbaa Duulaa Gammadaa mootummaa wayyaanee yoom haajaa nurraa fixatee biyyarraa kophee malee na ari'aa jettanii yaaddu? Waggaa meeqa booda obbo Abbaa Duulaa? Waggaa afuris waggaa 5 boodas ta'uu danda'a. Tole obbo Abbaa Duulaa gaafii kanas isin gaafadhu malee isin biraan dabru obbo Abbaa Duulaa namoonni baay'een obbo Abbaa Duulaa Gammadaa Oromoo mitii jedhu. Gonkumaa fincaan Oromootu hin qabanii jedhu. Dhuguma Abbaa Duulaa isin Oromoodha? Tole isa.